kan qabu. Dhugaa jirtu isinii ma jechuudha. Yeroo har'aa tana gandummaa faarsuu aanaa kiyya faarsuun dhufne. Yooma achuu ta'e. Wanni an dhufee maal inni tokkoffaa hin agarre hanga har'aatitti takka miidiyaan takka itti dhiyaanne ka qaama Oromoo ilaallatu. Takka qabsaan isa ilaallatu qabsaa'onni nu ilaallatan tokkichisaa kaaga ammaatitti aanaa keenya san shaffanni inni jirra jiru. Kaadiroonni biltiginnaa akkuma kaleessa ukkaamsanii qabsoo Oromooti achi ba'uu dadhabsiisan har'as akkasuma godhanii fixaa jiranii jechuudha. Yoo na amantan ta'u taate bakka nama amanuu hin dandeessan natti fakkaatu osoo nama amantan ishee amantan. Kanaafuu nu dhagaa ilmaan Oromoof qabsoofne yoo ta'e sagalee walii hattam. Oromoof qabsoofne yoo ta'e ummanni keenya ka hidhanii ija balleessanii ka dhibamee sarratti yaala geeffatu ummanni dadhabe sun sagalee haa argatu. Ummanni Oromoo ummata kana haa argu. Ummanni Oromoo ummata kana haa argu. Gandummaa fiyyaan jiroon yoo dhugaa isinii mee warabbal kaaba. Gandummaa fiyyaan jiroon aanaa kiyyaa fiyyaan jiroon Oromoodha. Qaama Oromummaatiif hidhamee tumame. Qaama gandummaatiif hidhamee tumame. Qaama gandummaatiif dhibamee yaalan dhabne. Dhugaa jiru yoo nurraa feetan jechuudha. Kana Oromoo yeroo har'aa kana keessattuu lagaan adda isii baasanii kukkutaniitiin fixaa jiran aboon dhageeffadhaa ishee irratti godhan taa'inaa nu jala. Nadagaa kanaafuyyuu yeroo ammaa kana wanni nu barbaannu sagalee wanni nu barbaannu hamilee ummanni keenya dhimmi Oromoo isa ilaallatee du'aa jiru kun dhimma tokkicha isaa hanga har'aatitti gurri takkattiin isii sooshaal miidiyaa hawaasaallee agarra hin dhageenye hin buunelle. Kana gochuun rakkoo qabsaa'onni keenya qabsaa'ota wal arguu dadhaban kone jechuun maal inni shira kaadiroota biltiginnaati jechuudha. Abbootii amantaa, abbootii qabeenyaa, abbootii qeerroodhaa, itti gaafatamtoota qeerroodhaa achi keessatti fuudhanii ka'idhaan hanga har'aatti tokkicha isaanii sagalee isaanii hin baafneef hin mul'ifneef ni mul'isaaf ni dhageessisaaf sheer godhaa dafaati. Dhugaa jiru yoo narraa feetan jechuudha ilmaan Oromoo piliis walii haa dhageenyu Oromoon qaamni kamuu qaama nama kamiiti jechuudha. Tokkichisaa Oromoo feeka qabsaa Oromoo feeka du'e Oromoof du'e. Garuu dhimmatti keessatti ilaalee wanti an dubbataa jiruuf hin miidhanii hin tumanii hin ajjeesaa jiran. Dhugaa jiru yoo narraa feetan jechuudha. Namni isa arge qaamni isa arge tokkichisaan jiru miidiyaan isa arge hin jiru qabsaan waa'ee isaa argee waa'ee isaa gabaasan jiru. Kaadireen biltiginnaadhaa uummata keenya 200 akkanaan guuraniiti hidhu jiran. 100 guuranii hidhu jiran. Garuu waanaan keenya sagaleen qabu agarraa hin argine hin dhageenyelle. Maaliif taakun Oromoo gadiinu Oromoo qabsoofne qaama Oromummaatiif eega hidhamne maaliif sagalee dhabne kan jedhu irratti komii hin qabaayu komii qabsaa'ota gurguddoo irraa qabaayu komii miidiyaa OMN irraa qabaayu akkamitti arguu dadhabe kaleessamee shirri biltiginnaadhaa ukkaamsee jira hin agarre jenna har'a maa arguu dadhabe gize du'u kana gize dhiitan kana maa arguu dadhabe akkamitti agarre Oromoo miti nu Oromoof hin qabsoofne naaftanyaan haga fedhe 100 yoo nu keessa jiraate namni lama ka har'a hidhamee jiru sun Oromoof qabsaa'e. Dhugaa jiru yoo narraa feetan jechuudha. Oromoof qabsaa'e. Oromoon immoo akkamii arguudhaaf akkamii hamilee ta'uuf hidhamu. Maan Oromummaaf iyyaan jirru biyya keenyaaf iyyaan jirru aanaa keenya ganda keenyaaf miti. Kanaaf iyyaan jirru akkamiin nu arguu dadhaban akkamitti nu mootuyyuu agaardhaatitti ummanni keenya ukkaanfamee tumamuu jira. Ummanni keenya ukkaanfamee miidhamuu jira. Dhiitamuu jira. Reebamuu jira. Sheer godhaa biraan achi gaa ummata isa laallatutti. Ummata qaama Oromummaa ilaallatutti ilmaan gartee leenjisoo diiggaadha ilmaan nadhii gammadaadha kaleessa amantaan hin dhumnu jettee Oromummaadhaaf bakka takkatti rafamtee harmaaf harki irraa ciree dhumate. Har'a garuu namni isa argaa jiru hin jiru namni isa gabaasaa jiru hin jiru namni isa dubbataa jiru hin jiru. Dhugaa jirtu sinima jechuudha. Obboleessa kiyya narraa cabaa jira. Obboleettiin narraa cabaa jira. Abbaa kiyya narraa cabaa jira. Dhugaa jiru yoo kanarraa fahamtan ta'u taate sheer godhaa. Ma Oromoo ma wal arguu dadhabe ma akkamii wal arguu dadhabe akkamii qabsaa Oromoo duuka bu'ee agarraa tanatti sagalee ta'uu fidhabe akkamitti dhukkubsataa yaalamuu dida dhukkubsataa yaalamee burshiina ta'e akkamitti deemaniiti yaalatuu dadhaban harka diinaati akkamii gabbaasuu dadhaban kana jechuun kaadiroonni biltiginnaadhaa dhuunfatanii waan harkaa qabaniif jechuudha waan uummata Oromoo irraa ukkaamsanii aanicha kana adda baasaniif jechuudha dhugaa jiru yoo narraa amantan ta'u taate dhugama jiru isinii hima. Ana kiyyoon qabsaa'in Oromummaadhaaf keessatti aanumtummaa kiyyaaf yoon qabsaa'in maaliif Oromoo jedhee of himata. Dhugaa jiru isinii maara jechuudha. Na amantan na amanaan amanuu waattan diisa. Kaadiree biltiginnaadhaa takka lamaan
ummata keenya gadi fi'anii ka qabsaanis nagar ka eenyummaan takka nagar aboo sheer godha yaaya bashiirimi itti gaafatamaan ilmaan oromoo yeroo ammaa tanatti akka qabsaa'otaatitti yaaya bashiirimi farhaan abdusalaamimi sheer itti godha keessa yoo dhagaana argan yoo argana argan dhuguma jiru isinii jechuudha isinillee sheer godha oromoon oromoodha qaamni oromoo ka ciccitu oromoof ciccite gandummaaf hin ciccinne aanummaaf hin ciccinne yoo wal amanna ta'u taate yoo walii ka waan tokkollee ka dhageenyu ta'u taate jechuudha dhugaa jiru isinii obsine shafanamne teen hanga ammatitti shafanni kenna kana namni nu argan jiru an gandummaa fi yum dhufne naquute oromoof kadue ka oromoof ciise ka oromoof dibame akkami oromoon arguu dadhabde akkami oromoo sagalee ta'uu fidid hin agarre moo maal yoon argin dhagaa kun ammas inni himuu jira tumu jira miidhu jiran ka dibame ka burshiine ta'e har'a qaamni mootummaa qaama gartee warraatitti kennuu didee ofii isaati ajjeesaara ofii isaati qaqqabaa dhugaa jiru yoon rafetan tafaayyee godhaabo ila na dhageeffadha ila namoonni amma na jala dhuftan illee na dhageeffadha ummanni keenya karaan taane dhumaa jira ka qabsaan oromoo isa argaan jirre ka oromoon isa argaan jirre ka oromoon bal'aan isa argaan jirre ummanni keenya karaan taanetti dhumaa jira ka sagalee tokko malee agaarraatitti osoo wanna takka hidhamee isa tuu isa namni agammaatitti argintu jira jechuudha yoo narraa kaaman danda'u taate sheeritti godha ummata biraan gaha ana kiyarraa dhaladhe lafati yarraa dhaladhe hinima ormi dhufee naani museenaa yookaan immoo tiyyuu miidhaa ummata kiyyaa miidhaa mana kiyyaa namni naani mu ana himata ana isin hima jechuudha yoo narraa kaaman danda'u taate hin eegaa garraatitti sooshaal miidiyaa fi miidiyaa dhuunfaatii fi kammoo walii galaatitti irratti hin eegaa garraa nagarre jechuudha ummanni hidhamee jiru ka du'aa jiru ka dhiitamaa jiru kumaatamaan kalakkaamanii jechuudha dhugaa jiru yoo narraa feetan ta'u taate galatoomaa horaa bula